Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itaan suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaanaaf feerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Konkolaachistoota Harargee irraa Jimaa fe'uudhaan gara Adaamaatti imalan irratti fufteedhaan saamichi ajjeechan akkasumas haleellaan irratti raawwatamu cimee itti fufuun himamee jira. Tibbana haleellaan konkolaachistoota kana irratti raawwatamu lubbuu namootallee kan galaafate yoo ta'u, halkan edas haaluma wal fakkaatuun Jimaa gara Adaamaa fe'amu akka karaa hin dabarre taasisuudhaan Jimaan karaarratti bu'ee rakkoodhaaf saaxilamuulleen himamee jira. Utuu odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lixa Oromiyaatti qeerroo fi qarreen hedduun dirqiidhaan gara mooraa leenjii waraanaatti geessuuf walitti qabaman aanota garaagaraa irraa camsanii bahuudhaan akkasumas kan biroollee gara bosonatti galuun dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoollee dargaggoota kanneen simatuun isaa dhagahamee jira. Erga waraanni bilisummaa Oromoo dargaggoota kana simatuun dhagahamee booda immoo mootummaan PP maatii dargaggoota bosona keessaa raraa jechuudhaan raraa jiraatulleen gabaafamee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lolarratti madaahanii gara qe'ee isaanii deebi'an rakkoo isaanii akka furuuf gaafilee garaagaraa mootummaa gaafataa turanis deebii dhabuudhaan gara mormitti bayan gara mana hidhaatti akka guuraman murtaa'e jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessaa jiru irratti injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Har'as barraa kana bakkoota garaagaraatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan gaha. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa guutuu Oromiyaa keessatti yeroo dheeraaf bakkoota garaagaraatti leenjisaa ture eebbisaa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaattillee odeeffannoon jiru maalinni kan jedhu isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Konkolaachistoota Harargee irraa Jimaa fe'uudhaan gara Adaamaatti imalan irratti irra deddeebi'uudhaan dhukaasa irratti banuudhaan haleellaan irratti raawwatamu cimee itti fufuun beekamee jira. Konkolaachistoota kanneen irratti hidhattoonni karaarratti eeguudhaan dhukaasa irratti banuun isa kaan ukkaamsuun isa kaan ajjeesuun saamicha irratti raawwatuun cimee itti fufuu konkolaachistoonni dubbatanii jiru. Taateen kun tibbana irra deddeebi'uudhaan fufteedhaan raawwatamaa jiraachuu konkolaachistoonni odeeffannoo maddeen odeeffannoo garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Haaluma kana tibba kana konkolaachistoota Jimaa fe'uudhaan gara Adaamaatti imalaa turan irratti haleellaa dhukaasa banuun raawwatamaa tureen konkolaachistoota 4 irratti haleellaan raawwatamuun beekamee jira. Konkolaachistoota haleellaan irratti raawwatame 4 keessaa immoo konkolaachisaa tokko lubbuun isaa dabrulleen mirkanaa'ee jira. Itti dabaluudhaan konkolaachistoonni yaada kennaniin haleellaa hidhattoonni konkolaachistoota irratti raawwatan kanaan lubbuun namaa darbaa jiraachuu fi qabeenyis manca'aa jiraachuu himanii jiru. Konkolaachistoonni yaada kennaniin naannawa haleellaan dhukaasa banuudhaan irratti raawwatame irratti hidhattoota mootummaatitti himannaanis furmaatni hin kennamne jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Haleellaa konkolaachistoota irratti raawwatamu kana wal qabate eenyutu raawwataa jira kan jedhuu fi yaadni qaamota garaagaraa irraa ka'aa turuu akkasumas yaada keessa isin hin geennee turre. Haleellaa konkolaachistoota irratti hidhattoota raawwatamaa jiru kana wal qabate qaama raawwatu Jawaar Mohammad yeroo dabre ragaa dhiyeessuudhaan mirkaneessee jira. Gabaabamatti garee maafayaa 120 jedhamuun raawwatamaa kan jiruu fi gareen kun beekamtii mootummaa irraa kan qabu ta'ullee himee ture. Halkan edallee gochi kun itti fufuudhaan karaan cufaadha jedhamee Jimaan karaarratti bu'ee karaarratti rakkoodhaaf saaxilamuun gabaafamee jira. Daldaltoonni Jimallee Jimaa isaanii konkolaatarraa buusuudhaan wajjin rakkataa jiru. Oduun itti aanu lixa Oromiyaatti qeerroo fi qarreen qe'ee gadhiisuudhaan gara bosonatti galaa jiraachuun himamee jira. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa yeroo garaagaraatti haalli jireenyaa yookaan immoo qaala'insi jireenyaa daangaa dabre akkasumas hiyyummaan ba'aa dadhaban osoo jiru. Nagaas nu dhoogganii nagaan qe'ee keenyatti jiraachuu dadhabne jechuudhaan yeroo garaagaraatti komataa turuun ni yaadatama. Walumaa galatti haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti dargaggootaaf faallaa ta'ee jira. Dargaggoonni qe'ee isaaniitti jiraachuun hin danda'amne. Qeerroo fi qarreen badii tokko malee ukkaanfamu.
fedhii isaanii malee dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti geeffamu. Isaan kanneen immoo badii tokko malee taargaa hin taanee fi isaan hin beekne itti maxxansuudhaan kan barbaadan hidhanii kan barbaadan hidhaa baasanii ajjeesuudhaan daldala siyaasaa ittiin daldalamaa ture. Gama biraatiin rakkoolee kana baqatuuf qeerroo fi qarreen Oromiyaa karaa seeraan alaatiin biyyaa bahuudhaaf dirqamuudhaan lubbuu isaanii qaalii bakka bu'aa hin qabne rakkoo garagaraatiif saaxilanii wareegama hin barbaachifne kafalchiisanii jiru. Yaada biyyaa bahuu kana wal qabatee qeerroon tokko yaada kenneen yeroo ammaa kana carrammaan karaa miilatilleen biyyaa bahuuf itti danda'amu hin jiru jechuudhaan akka filannoo hin qabne dubbatee jira. Haaluma kanaan dargaggoonni yookaan qeerroo fi qarreen Oromiyaa lixa Oromiyaa irraa aanaalee lama irraa roorroo nutti hammaattee jirti. Roorroo baachachuu dadhabnee jirra. Biyyallee jala bahuuf karaa ittiin baanuun dhabnee jirra. Marfamnee jirra jechuudhaan filannoon isaanii bosona seenuu qofa akka ta'e dubbatuudhaan qeerroo fi qarreen aanaalee lama irraa gara bosonaatti yaa'an jedhamee jira. Bunnoo Baddeellee aanota lama irraa dargaggoonni humnaan walitti qabaman yookaan ukkaanfamanii gara dirree lolaatitti yookaan leenjii waraanatitti geeffamuuf turan bakka tokkotti kan walitti qabamanii turan humnoota PP harkaa cabsanii bahuudhaan gara bosonaatti galan jedhamee jira. Dargaggoonni dirqamaan harkaa bahanii gara bosonatti galan kana waraanni bilisummaa Oromoo simatulleen kan dhagame yoo ta'u, erga waraanni bilisummaa Oromoo simateen dhagameen booda immoo caasaa fi humnoonni mootummaa dargaggoota kana bosona akka deebisan doorsisa bal'aa maatii irratti gaggeessaa jiran jedhamee jira. Walumaa galatti aanaalee lamaan irraa dargaggoonni 200 ol kan walitti qabamanii fi akkasumas kan walitti hin qabamanis hedduun fedhii kenna malee dirqamaan nu guuranii gara mooraa waraanaatti nu geessuu irra bosonatti yaa'uu qabna jechuudhaan bosona filatanii dargaggoonni hedduun finciluun gara bosonatti yaa'uu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa Oromiyaa bakkoota garagaraatti leenjisaa jiru cimsee itti fufuudhaan bakkoota garagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisuu itti fufee jira. Tibbana giddugala Oromiyaa, lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti haala adda ta'een sodaa tokko malee humna akkaan baay'ee ta'ee fi gahumsa qabu bakkoota garagaraatti eebbisee bobbaasee jira. Har'as bakkoota garagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf barnoota garagaraa gahumsaan leenjisaa ture sirna ho'aan eebbisiisuu beeksisee jira. Oduun itti aanu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa tibbana magaalaa Bishooftuutti hiriira mormii gaggeessaa turan hedduun isaanii gara mana hidhaatti guuramaa jiraachuun gabaafamee jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dirqama irratti miidhaan irratti dhaqqabe kan madaa'an akkasumas sababa garaagaraatiin dirqama isaanii fixatanii gara qe'eetti deebi'an mootummaarraa waan isaaniif barbaachisu eeggataa turanis gaafilee garagaraa mootummatti dhiyeessanii deebii eeggataa turanis deebii eeggatuu hin dandeenye. Hiriira mormii bahuudhaan fufteedhaan gaafii gaafataa turanis gaafiin isaaniif kenname hin jiru. Iddoo mana jireenyaa itti ijaaratan akka isaaniif kennamu yeroo dabre waadaan seenameefii ture. Garuu waadaan sun hojiitti hin hiikanne mormiin isaanii itti fufe. Yeroo ammaa kana loltoonni mormii gaggeessan kunneen akka hidhaman ajajni bahee jedhamee jira. Haaluma kanaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa madaa'uudhaan gara qe'eetti deebi'anii amma gaafii mirgaa gaafataa jiran kanaa fi hiriira mormii gaggeessaa turan halkan manarra deemuudhaan manarra guuruudhaan gara kaambii Awaashii fi akkasumas Bulbulaatti erguudhaaf karoorfame jedhamee jira. Karoorri kun immoo qeeqa guddaa kaasee jira. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa biyyaaf jecha gatii hedduu kafalanii fi miidhaan irratti dhaqqabee fi mirgi isaanii eegamuu osoo qabu mirga isaanii eeguu dhabuudhaan badii irratti darbuun hin barbaachisu. Mirgi isaanii kabajamuu qaba jechuudhaan hanga miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dirqamarra jiran hundi yaada itti kennutti gahamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as barraaqan bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola tibbana fufteedhaan giddugala Oromiyaa, lixa kibba Oromiyaa fi kibba bahaatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Diggatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanallee irraa hiikkatuun guyyaa tokko dura injifannoo loltoota mootummaa irratti argatuu beeksisee jira. Lola loltoota mootummaa waliin aanaa Diggaa ganda Baambachee jedhamutti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun
meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessa jedhee jira. Lola guddaa loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti barraaqan gaggeessuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Akkasumas loltoota mootummaa hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Guutuu isaa akkuma nu ga'een kan isiniin geenyu ta'a. Gama mootummaatti bakkoota lollitti gaggeeffame jedhame kanaan wal qabate odeeffannoo argachuuf yaallee jirra. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummalleen guutuu Oromiyaa keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessu cimsee itti fufee jira. Odeeffannoon inni itti aanu kana duras tuttuquuf yaalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna haaraa eebbisuu itti fufee jira. Har'as kalees dheengaddas waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf barnoota garaagaraa ka'umsaan kennaafii ture sirna ho'aan eebbisuu beeksisee jira. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.